ani siiniin na jalaa cabee rakkabootiin na jalaa cabee jabanaan na jalaa cabee yookiin waan na jalaa cabee jedheellee wanti dubbadhe takka hin jiru. Egaa isiniin kun laaluu dandeessu kun majlisawwan kana majlisa lama takka kan nama 3 teessisu tokko nama 2 ka teessisu gaafuma sana ishii fi saadaan qawsiin akka ishiiti suni jechuudha. Majlisa kiyya haarawaa bitadhe ani gabbayee bitadheera hin bitanne na jalaa cabeera jedhee wanti dubbadhe takka hin jiru. Egaa magartuun haqallee waan haaraan nu dhuftee jirti. Yaa namni sobas barate namni shiras barate gaa dafee wanti yaade suni wanti dur yaadaa ture suni wanti sun guutuun keessaa baay'ee jechuun abjuu guddaadha jechuudha. Garuu gaamma sanii waan baay'eellee kaasuun barbaadu waan baay'ees asirra bahee qaaqoon natti hin tolu isiniin jedha uummata keenya qaali. Waan kun abdii fi yaaddee miti kan poolisa natti fiddee na qabsiiftee siinii wayii jalaa caccabee siinii sana immoo bitee sii deebisaa jettee ati intala koo ammallee faallaadhuma jirtaa. Ansin arrabsu maaliif namaanuu hin arrabsiin hamee rabbiin gara qalbii ishiitti haa deebisu jedhaa du'aayii godhaa fi jechaa jiraan waan si arrabsuuf takkallee hin jiru jechuudha. Namni yaani rabbiin abaare anillee irra deebi'ee abaaruu hin barbaadu jechuudha. Gabaabumatti jiru viidiyoo kiyya namni onni irra garaa keessaniin sammuu keessaniin qayyabattanii ilaaltan viidiyoo kiyya sana keessatti meeshaan na jalaa caccabe jedhe malee meeshaan kun na jalaa cabeera kan na jalaa miidhameera. Yaa uummata keenya jedhee gabbayee dubbadhaan hin dubbanne ofii ega fiddee ani immoo sirraa dubbadhaa jechuudha. Majlisa haaraa ega bitee baatii 2 hin guunne irratti baatee akka gaala feenxaa jechuudha. Gaala feenxaallee atiin kunuu jechuudha. Dhugaa osoo namni waan takka jechuun barbaadin nama dubbiftee jechuudha. Magartuun kun a'uuz billaa min sheexaanir rajiim. Ani siinii fi jinnii hin jenne maaltu si qaaqsise hammamee aniin kun waa takka sirraa dubbataan jiru kun cabe sana hin jenne kunoo majlisni kiyya ka argaa jirtan kanadha. Akkana kishkish jedhee caccabe abdiinuu anas sii tolchisiisa haadha sabkee bar anumaa jecha waan baay'eellee agartanii qeen keessanillee diigame namnuu wallole anaa jecha ittuma dhiisaa naan jedhe dhiifne an sababbiin ani si qabsiise siiniif jinnii ati akka jettu sanaa osoo hin taane hojuma kee sana jibbeeni jechuudha magartuu. Innaan immoo gabbayee akka ishiin diina hedduu qabdu akka ishiin hidhamuu ishiitti namni gammadu hedduun jiru osoo beeku gabbayee magartuun hidhamteetti magartuu akkas godheeraa jechuun ni danda'a ture bar hin jenne jedhee an gabbayee dubbadhee uummanni kun onattaa murteessu hin dubbanne ofumaa dubbattee eega ofii dubbatte aniin kun waan kee guutuu kana gabbayee haasa'uu barbaadee miti sumatu fidee jechuudha. Haasa'uus immoo wallaalee miti garuu siif ammallee rabbiin karaa qajeelarra si yaa'uuf jechuu barbaada jechuudha. Yaani jechoota kee hunda keessatti haadha sabkee bariyoon jedhin addunyaan siin qajeeltu maal intala koo maal irraa fuuta anarraa maal qabdu takkittiin hin jiru. Innaa ammallee ati nama dhugaan deemaa jirtu natti fakkaanne atiin kunuu jetteetta waan fedhe yoo jedheeyyuu ani namni nan amanuu jetteetta anuu sin amanu ani mataan kiyya sin amanuu deebiftee ammallee mucaa kana kiyyoo biraatiin deemtaa laata ka jedhu keessa kiyya deddeebi'a. Egaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya akkuma yeroo baay'ee siniin jedhu siniin kun nu hordoftanii waan hojjennu guutuun ilaaltanii mucattiin kun dhugaan jijjiiramte moo ani shira biraaf deemti jedhan ofii kiyya. Isiniin kunis waan jettan koomantiin barreessaa jechuudha. Ammallee abdiin fayyaalummaasaa gara laafummaasaa waan isaa hunda waan beektuufiyyuu ishiin kun ammallee deebitee kiyyoo si galchitii jechuun barbaadan abdiidhaanii. Akka ishiin amannee ani yeroo baay'ee waan keeriyoon dubbadhe yoo waan nagaa dalage namni kun waan faallanatti deebi'uuf hin beeku. Na haati sabkee barii jette irra ishii bareeffatte keessi ishii summiidha naan jechaa jirti. Ani keessi kiyya summiis ta'e keessi kiyya qulqulluus ta'e kan na beeku rabbi tokkicha. Garuummoo namoonni natti dhiyaatanii na beekan ni jiru jechuudha. Ati summiis naan jedhi waan fetes naan jedhi ansiin arrabsu ani rabbi si arrabseera siin jedhe takkaa sitti meera. Annama arrabsuun barbaadu hammeenyallee nan baasisini jechuudha. Atiin kun baga gaarii taatee dhufte anuu baga badduu ta'e homaa rakkoo takkayyuu hin qabani badii takkallee hin qabu badiis dalageen beeku namas arrabseen beeku namnis na arrabseen beeku. Na kiftaafiin akka kee kun immoo gabbayee nama arrabsu yookiin maqaa namaa dha'uu ni danda'a. Maqaan kiyyayyuu maqaa afaan kee kanaan dhahamuun ani ittiin gaddaa jechuudha. Maqaa kiyya hin dhahin ammallee ani yaa giiftii kiyya. Viidiyoon kun si qaqqabataanaan adaba godhadhu taa'ee ammallee toftaan ati fayyadamaa jirtu kuni
gaarii natti hin fakkaanne. Asumaanis immoo jaartii hajjii faana wal dhaba qabdanii kanaafidha jechuudha. Maaliifuu gaafa hidhamtee jirtu sana dhuftee sin gaafanne si jala hin cabaccabne akka gaafa duraa kana sin jettee ganda siirii fi xonqaa irra deemtan sana wal jala hafaan turre shira meeqa namarra dalagaa turtanii jechuudha. Ani jijjiiramtee dhiiftee gaarii hojjette ofii keetiif badaa hojjette ofii keetiif maaliifuu hundattuu situ rabbis si gaafata anaa miti kan itti si gaafatamu. Aniin kunillee eega duraarraayyuu si gorsaa ture adabattee soo teessee mucaan kun si jaalatus danda'a maaliifiyyuu ati intala namaati namarraa wanti adda si godhus hin jiru namaas gadiis miti namaas ol miti jechuudha yoo sammuu yaadu qabaatte jechuudha magartuuni. Asumaanis waan jechuu barbaade viidiyoon gizee duraa dalagurraallee dubbadhee ture jechitti kanneen fayyadamee ture. Ani jaartiin hajjii kun jaalala hajjiif achiin dhufne jechuudha. Ishiin dhibbaan dhibbatti jaalala abdii qabdi jechuudha. Mucattiin suni abdii sirriitti jaallatti waan abdii badaa kana waan abdiin qileetti seenutti itti yaaddee hojjetti jechuudha. Asuma gabaabatti jaalala abdiif dhufte malee jaalala hajjiif miti. Isiniin lameen kun atis magartuu taate jaartiin hajjii anaaf tokkuma. Hundi keessanuu maaliifuu waan keerii dalagaan turre. Innaa ammas akka jettu sanatti yoo dhugaadhaan intala namaa taate dhugaan jijjiiramte maqaa namaan dhayin isin jedhani maqaa kiyya hin dhayin maqaa kiyya hin dhayin. Inde maaliif maqaa kiyya dhoofta maal si godhe ammallee yoo dubbiin soogte mana hidhaa seenuu feetaa jechuudha. Ani sodaadhee miti mana hidhaa ani maal ta'e miti sodaannanuu waan argite qabaxxaraa jirta barsitti deebisan ammallee mush afaaniin dubbadhee son ta'in hojiirra akkan oolchummoo na argitee jirta. Ammallee waan baay'ee haasa'uun barbaadu narraa gorii jechuun barbaadanii magartuudhaani isinis gurra boruuti dhagaa. Xalaata kiyyaa miti magartuun garuu hojii badaa waan ishiin dalagaa jirtuuf anillee tarkaanfii mataa kiyyaa irratti fudhadhe akka ishiin afaan bantu kanallee miti ana abdii kana akkuma nama tokko akka obboleettii tokko akka obboleeyyan rabbii akka nama biyya hambaa jirruutti mucaa kana namni gamaa gama sitti roobnaan ofiif fidee aganni fuudhee bishaan ijatti na naqee aga asiira fuudhee natti naqee ka kaameeraa afoo dhiisaati ka kaameeraa duubaayyuu waa hedduutu turaan as bahee waan abdii kana siniin jedheen beeku godhee fiiras jedheen beeku ammas hin jenne isaanumatu dubbii baxabbaxaa jira jechuudha. Innaa ani akka ishiin jettu kana ani nama summii baatee deemu miti abboo rabbi si haa abaaru abaaramtu ani nama akkasii miti. Aniin kun nama kamiifuu yoo danda'e keerii dalagee ijoollee kiyyaaf waan gaarii kaa'uu barbaada garuu immoo dogoggoraan yaanii namni wallaalummaan dogoggoruun hin danda'anii samiirraa gadi hin buune yookiin qulqulluudha ofiin hin jedhu kan hin dogoggorre kan waan badaan dalagne rabbiin nu kallaqe takkicha malee namni guutuun waan hir'uu ofii ni qaba hir'ina ni qabna nu hunduu jechuudha. Kanaafiyyuu ani gabaabumatti waan magartuu kana qaaquun hedduu na jibbisiisa jechuudha. Na xurxur kan jettan as jalallee ni jirtanii jechuudha. Akkasumatti gaafa duraa baatii meeqa guutuu magartuun mataa kana nu nyaattee nu arrabsiiftee keessatti ijoollee shamarranii maqaa ishii wajjin waamamnee arrabsamaa turre. Amma kunoo deebitanii irree kana keessanii fi magartuu maashaallah magartuu kingiin jedhiiname akkasuma ijoollee keenya tasgabbaa dhaloota bubbeen ta'ina magartuu kan amma dhugaan jijjiiramte hin jijjiiramiini in agarree miti isiniin kun akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu du'aama godhaa fi illee malee jijjiiramte illee jettanii harka hin dhayina waa tokko hubadhaa adda baafadhaa mirkaneeffadhaa mee magartuun kun dhugaadhaan abdii yaaddee jijjiiramaaf dhuftemu nu hunda qileetti nu naquu dhuftemu maaltu beeka yookiin marzii nu laattee nu hunda kana ka achi keessa ishii tursiifne kanaaf summii laattee asii nu dhabamsiisuu feeti ta'a beer mucattiin kun beektu kaname yaaddanii sin kana ammuma kana magartuun har'a waanuma argite gabbaatee xebexebde magartuu jettanii laphee meeqatti guurtanii maaloo dhiisa tasgabbaa isiniin jechuu barbaada maaliifuu nama kana gaariidhas gadheedhas jechuudhaaf hin ariifatiina nama waan takka yaani xiyyeeffadha waan dhaggeeffattan tokko iskii hojiirra oolchaati mucattiin kun maaliif dhufte laata abdiidhaaf waan biraaf qabattee dhufte kiyyoo biraati mucaa kana maal gochuuf dhufte yookiin haadha sabkee bar kana maal gochuu dhufte yookiin mana kiyya diiguuf karaa qajeelan dhufte ta yookiin waan biraaf amma bilbiltee kanaaf rabbaatee afaan bantuuf bar meeqa bilbilaa jirti yaani dhiifama naa barreessitee illee jirti dhiifama naaf godhaa bakka ana balleessee anati isinitti balleessee jette ani amma jalaa deebisuu dinnaan immoo maal jette as baatee kun kijiba kan hin dhiifne kun majlisa ka argaa jirtan ka cabe anaa miti yaani siinii cabe siinii shiitiif na hiisifte malee yaaddee abdiif yaaddee miti ani soo ati gadhee taate malee
sii kanallee namni soo si miidhee namni kun otoo akkan taanes ilaale sii kanallee ni dhaabbadha jechuudha. Sii kana miti abbaa fedhee ni dhaabbadha. Dhugaarratti dhugaadha ka dhugaan dhugaadha. Anammallee ishii kana amanaan jiru yookiin shira jaartii hajjii faana walii galaniitu yookiin waan tokko jira meegaati dhugaa qabda yoo dhugaan intala namaa taate yoo rabbiin nama sodaattu taate ati intala musliimaati as baasiiti viidiyoo jaartii hajjii keessa ofii keessanis bakka dhaqxan boolla meeqa buutan waan abdiirratti shira dalagaa baatan sila waa hedduu jira jette as baasiiti si amanna. Hayyee ani isaanuu si namanu akka kiyyaatti mee haa ta'u mee nama kana egaa namni nama ajjeesee yoo deebi'ee rabbiin isaanii kadhataa miti iski akkasii amannu akkas godhi. Kanaan kan jechuu barbaadu asumaanis ani abdii ammallee dhaamsina ni dhaamuuf yaani isin hafootti jechuudha. Borullee ammallee waan biraa keessa seenee mucaan kun rakkoo biraa keessa seenee waan ko bira dhaabbadhu naaniin jedhii naani maaliif iyyuu aga danda'u bira dhaabbadde intala kanarraa of eeguu qaba. Waan ishiin jette kana amanuus hin qabu. Isiniin kunis akka obboleeyyanii nu faana cinqamtanii biyya eessarraa nu bilbiltanii maallaqa isinii buusnuu jettan ijoollee hedduutu jira jala jechuudha. Kanaaf iyyuu abdiitti illee hima ijoolleen itti dhiyaattanii dhabamtanii karaa WhatsApp taatu karaa imo kanallee taatu karum argachuu itti dandeessan gorsaanii ani keessa hin jiru kana booda. Innaa magartuun kun akka jettu kana yoo dhugaa rabbiin achi keessaa ishii baase alhamdulillah jennee hundi keenyayyuu kabajaa sitti goona jechuudha. Akka namaatti yoo yaaduu eegalte kijiba kee ammallee keessa buufatuu dhiiste jechuudha. Ani siiniidhaaf bayee nama dubbatu miti majlisa kanallee bayee nama dubbatu miti ofii keetii eega fiddee ammallee irraa kaasee jechuu barbaada. Ani waan godhe takka bayee daruurii miti kan haasa'anis namaaf immoo summii miti. Summii ka qabutu siidha fuulli namaayyuu dhima bar namni takka fuuluma isaa laalee namni nama sodaachisu hin jira. Keessi keetu qulqulluu natti hin fakkaattu. Egaa haati hattuuni ilmoo namantuu ka jedhan sana ofii keetii waan badaa waan dalagdu ana nama badduus nan godhiini. Atis naan jetteef abbaan fedhes badduu naan jedheef uma natti hin fakkaatu. Ani gaarummaa kiyyas namni dubbatu kanamaa katarummoo karabbiitu caala isiniin jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Akkuma isiniin jedhe gaa isiniin kun abdiitti amaanaa isinitti haa ta'uuti isinitti illee komantii gaarii barreessaa fi cina dhaabbadhaa yaadaan jajjabeessaanii isiniin jechuu barbaada. Har'aaf egaanii kanuman isiniif qabadhee dhufe viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Warreen na jaallattanis warreen na jibbitanis hunda keessan isin jaalladhaa isin kabaja. Yaada keessanis komantiin na barreessa. Ijoolleen takka hin jirtanii ani baay'ee haasa'uun barbaadu jecha namaatiifis bakka hin qabu. Garuu immoo nama abaaramaan nama arrabsa nama abaaramaa jecha hin taane fayyadama. Anis na argaaf dubbadhee hin beeku takka magartuu hiisiseeras iniisisnes jedhee as bahee sin dubbannee waan ishiin gadi boqoqqamteef ammallee ani waa'ee ishii dubbadhe malee waan nama dubbatuun barbaadu maaliifuu waan godhe tokko ofii kiyyaa godha. Kanumaaf iyyuu maal jechuu barbaade egaa akka warri soddaatii keenya jedhan muyaa balibbinuu namni waan godhu tokko as keessa qabatee hojiirra oolchuu malee akkanuma lallabaa ooluun hin barbaachisu isiniin jedha. Almuhim dubbii isinitti hin baay'isu galatoomaa jiraadhaa bakka jirtan hunda nageenyi haa jiraatu isiniin jedha.